Kam jirtu? Okay. Nora. Nama 174 live seeneera. Nama 198, nama 231, nama 261, nama 296. Gaafanni nama 500 guutuun dubbadha. Nama 320, nama 340, 363. Akkam jirtu baga nagaan dhuftan hundumti keessaniyyuu. 392, 412, 435, 442. Akkam jirtu hundumti keessaniyyuu seenaa. TikTok mini garatti taaptaabii gootan hin qabdan kana cal jettanii dhaggeeffachuudha. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Mata duree isaa akkuma taayitilii irratti barreessedha. Dhimman seenee fi laayivii nama 465 keessa jira. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Nama 500 guutu 472 galleera. 470 galleera jedhaa jabaadha. Baga nagaan dhuftan hundumti keessaniyyuu see tokko obsaatiin dhaggeeffadha. I think yoon jalqabe gaariidha. Kan dhimman laayivii seenee fi dilbata fuula keenya dura jiru kana eebba fiilmii siinantu jira. Fiilmiin siinanii chaalenjii garaagaraa keessa darbee amma kunootti eebbaaf ga'eera jechuudha. Kanaafuu eebba fiilmii siinan kuni dilbata fuula keenya dura jiru sa'aatii 8tti hoteela intarnaashinaali Ililliitti kan inni geggeeffamu. Kanaafiyyuu taanaan amma tikeetiin gurguramaa jira jechuudha. Tikeetiin gurguramaa jira. Qarshii 200 irraa kaasee qarshii 500, qarshii 1000, qarshii 2000, qarshii 5000, qarshii 10,000 jechaati kan inni deemu. Hundumtuu akka humna isaatiitti akka inni bitatee seenee daddafee ilaaluuf jechuudha. Tikeetiin keenya limitididha. Galmi keenya galmi amma inni qabachuu danda'u galmi nuuf eeyyamame nama 500 qofadha. Kanaafuu daddaftanii akkasiin bitattan isin gorsaa. Koomentii irratti barreesseera. Bilbila isin irraa bilbiltanii argattan daddaftanii warri naannoo Finfinnee jirtanii. Akkasumas immoo namooti biyya keessa hin jirre, biyya alaa jirtan, biyya kana keessa hin jirre, iddoo fagoo jirtanii itti hirmaachuu dandeessu jechuudha. Namootas jiranii fi ijoolleen barattootaa humna ittiin seenan hin qabne baay'eetu jira. Isaaniin afeeruu dandeessu jechuudha yoo as hin jirtan ta'eyyuu. Fiilmii kana wanti adda godhu yoo jiraate yeroo darbee eebbisiisuudhaaf jennee haalli uummata keenya irratti ta'aa jiru waan nutti hin tollee fi guyyoota hin beekamnetti jennee achi dabarsinee turre. Egaa amma immoo carraa kana fayyadamnee maalifitu parsantii 50 galiin achirraa argamu uummata keenya Wallaggaa irraa buqqeef uummata 400,000 ol maatii isaa dhiisee qabeenya isaa dhiisee buqqee jiruu fi akka inni gargaarsa ta'e oolu jechuudha. Walakkaansaa kanaafitu amma gara keessan dhufee jechuudha. Hundumti keessan iyyuu waan dirqama jaalalaa irratti hirmaachuu qabdanii fi kanaaf inni isinitti himaa jira.
Komentii irratti barreesseera bilbila isin irraa argattanii kana duras immoo poostii godheera. Poostiin irra godhee dhattanii ilaaluu dandeessu. Poostiin galgala kana godhee achirraan argattu jechuudha. Warri biyya keessa jirtan bilbila kana irratti bilbiltanii iddoon ni jiru. Iddoo garaa garaadha waan ta'eef naannoo Boolees jira, naannoo Makkanniisaas jira, naannoo Buraayyuus jira, naannoo Kattaas jira. Qarshiin isaa akkuma humna keessaniiti. Hammamiin saba keessan bira dhaabachuu barbaaddu kan jedhutu murteessaa jechuudha. Amma humna keessanii irratti hundaa'ee hundumti keessaniyyuu garuu itti hirmaachuun dirqama keessanidha. Walakkaan isaa uummata keenya qeessaarraa buqqee foolaa. Fiilmichi immoo akkuma kana baasii garaa garaatiin qarshii guddaatti itti ba'ee hojjetame. Kireeditii keessa galameeti kan inni hojjetame. Inni kaan immoo ijoolleedhaaf oolaa jechuudha. Ijoollee aartii kana jajjabeessaa jiraniif oola. Kanaafuu hundumti keessaniyyuu biyya keessas warri jirtan biyya alaas warri jirtan hundumti keessaniyyuu akka isin irratti hirmaattan isinan jajjabeessa. Onlaayinii warri bitachuu barbaadanii fuula peejii Dooktar Naafiyaadiin seentanii yookaan Gammada Olaanaa seentanii taasisuu dandeessu. Inboksii gochuufii dandeessu. Akkasumas VIP warri bitachuu barbaadan biyya kanaan ala taatan yookaan biyya keessa teessanii VIP kan bitachuu barbaadan hiriyoota keessanis afeeruu barbaadan keessaan naa barreessuu dandeessu. Anaafis kanaafiyyuu hundumti keessan akka isin irratti hirmaattan ammallee irra deddeebiin isin jabeessaa. Komentii ilaaliin kokkolfa gidduutti komentii keessan dubbisaan jira. Sagaaris sirrii hin taane sirrii ta'es warra qoosus hundumti keessaniyyuu yeroo keessan naa laattanii akka kanatti seentanii waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Eebbi fiilmii keenya guyyaa tokko qofa tafe. Egaa borii jechuudha. Iftaanii kan fiilmiin keenya eebbifamu waan ta'eef daddafaatii guyyaan dhumaa boridhaa. Daddafaatii harka keessaniin gaadhaa. Guyyaa gaafa iftaanii achitti galmatti isin gurgurama. Garuu isin jalaa dhumuu waan danda'uuf warri itti hirmaachuu barbaadan, warri seenuu barbaadan hundumti keessaniyyuu itti hirmaadhaa. Daddafaatii har'a galgalallee maan taanee borganamaanis haa ta'u daddafaatii yeroo keessan aarsaa godhaatii irratti hirmaadhaa. Egaa kanumaan isinitti mul'ite waan biraa waan haasa'u hin qabu. Akkas egaa jabaadhaa. Komentii keessan takka dubbiseera. Wanta haaraan jiru waan ta'eef ulfaadhaa, galatoomaa. Kanuma isinitti immoo seenee hiriyoota keessaniif sheerii godhaa viidiyoo kanaa. Akkasumallee isinis suuraan fiilmii sanaa jira. Suuraa fiilmii sanaa poostii gochuudhaan ijoolleedhaaf akkasiin piromootii gootan jaalalaan isin gaafadhaa. Ulfaadhaa. Warzaas makes our day. I joy to live, sound give us a purpose, or to the relative does our migration of our countries. Sinan film project. Inshallah.